Hordoftoota Oromiyaa News Network akkam jirtu kun qophii hubannaati. Warra yeroo dhiyoodhaas biyyatti karaa saatalaayitiitiin nu hordofuu jalqabdanii fi akeekni sagantaa kanaa dhimmoota jajjaboo yeroo yerootti biyya keenya keessatti mul'atan irratti hayyoota beektotaa fi namoota dhimmoonni kun ilaalan affeerree irratti mari'achiifne uummanni keenya hubannoo gahaa akka argatu gargaaru irratti xiyyeeffate kan jalqabamedha. Jechi kuni maqaa yookaan moggoo kolomii gaazexaa urjii durii tokkorraa fudhatame astawloota jennu gara Oromiffaatti deebifnee hubannaa jenneeni. Egaan haaluma kanaan har'asi dhimmoota gidduu kana mul'achaa turan keessaa tokko kakaafnee irratti mari'achuu fi keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya Obbo Abdallaa Mohaammad jedhamu. Obbo Abdallaa Mohaammad haalumayyuu nama amanuu rakkisuuni nama waggaa 35 ol qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jalqabanidha. Ammallee dirqama fudhatanii qabsoo kana keessatti gumaachaatu jiru. Kan isaanii marii kanaan wajjin dhiyaatan Awustiraaliyaa Sidniidha. Obbo Abdallaa Wandoo na qajeelchitu. Keessummoo hordoftoonni keenya kan waliin turtanu kabajaanis gaafachaa gara marii keenyaatti dabarra. Obbo Abdallaa yeroo keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Ayyee isinis naafeeruu keessaniif fayyaa ta'a. Magaalaan nan jiraaddu magaalaa Melbourne biyya Austraaliyaa. Egaa akkuma tuquu yaale qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessa gara waggaa 35 olii akka turtan natti himtanii seenaa qabsoo keessa deebinee dubbachuu hin feenu. Mee waanuma keessaa dhaloonni amma jiru kun hubachuu qabu. Qabsoo gaafa sanitti seentan sanaaf qabsoo yookaan sadarkaa qabsoon uummata keenya irra ga'e ammaa kana gidduu garaagarummaa gurguddoodha jettanii ilaaltan lamaan sadan tokko kan keessaa dhaloonni ammaa kunis immoo waa irraa barachuu danda'u. Fayyaa ta'e Bootesfaayee gaaffiin kun gaaffii ulfaataa gaaffii yeroo dheeraa nama gaafatu haa ta'u malee qabsoon Oromoo eessaa eegala isa jiruuf ilmaan Oromoodhaa yeroo adda addaa kitaabban adda addaarraa fi dhageettiirraa namootarraa ni hubatanii gaggabaabatti ani qabsoon durii fi ammaa jidduu garaagarummaan jiru maalii isa jiru san gabaabseen dubbadha. Qabsoon gaafa gartee eegalamu namni hundi ni dhaga'a. Namoota qubaan lakkaa'amanii qabsoon keessaafuu hidhannoodha. Naannawa xirrootti akka eegalame namni hundinuu ni beeka. San booda karaa laga Gobeelleetti bal'achaa dhufee namoonni qabsoo san jalqaban warra qubaan lakkaa'amanii jechuudha. Naannawni kun waliigalatti naannawa barii Oromiyaa hoohaa baha Oromiyaati kaniinsi himaa jiru. Naannawa sanirraa qabsoon eegalame arra bakka jiru hoggaa laaltu qabsoon Oromoodhaa yeroo arraa keessatti tan ummata Oromoodhaa ummata miliyoona 50 taatee jirti. Namoonni qubaan lakkaa'aman qabsoo eegalan san namoonni hagi gabaabaan tokko of beekuudhaan eenyummaa isaanii hubachuudhaan sirna gabroonfataadhaa falmuun barbaachisaadha. Karaa gartee qabsoo hidhannootiin jedhanii warri murteeffatan waan jalqaban arra ummata miliyoona 50tu qabsoo kanaaf fudhatee jira. Qabsoon ta'u ummataa taasisan jechuudha. Garaagarummaan jiru namoonni gabaabaan waan eegalaniitu arra ummata miliyoona 50 biyya keessaa diina raasaa jira jechuudha. Ta ummata miliyoona 50 odoon ta'in sanbira dabartee arra tan ummata miliyoona 108 impaayera Itoophiyaa san waliigalatti qabsoo
raasaa jirtu taate qabsoon namoota murtaa'oon jalqabamte. Sambira dabartee gaafa Afrikaadhaati qabsoon Oromoodhaan raasaa jirti. Addunyaa mara keessatti har'a wanni dubbatamaa jiru waan qabsoon Oromoodhaan irra geesse. Qabsoon Oromoodhaan naannawa gaafa Afrikaa qofaaf, naannawa impaayera Itoophiyaatiif, naannawa addunyaa maraaf murteessaa akka ta'etti hubachaa jirra. Bakki irraa kaa'ame gabaabatti isa gabaabaa hagasaniitu har'a addunyaa mara waliin gahee jira jechuudha. Ngaa wanna akkasii muka waan ayyaadha tokkoon qaba. Waggaa 3 ta'eera amma 2015 maanguddoo Oromoo tokko wajjin akkasuma gaafii deebii gochaa turre. Isaanis tarii sincaalaa iyyuu yeroo dheeraa dabarsuunollee isaanii warra bara akka Haile Sillaaseen kufeen warra qabsoo kana bifa jaarmaatiin jalqabe keessaa nama tokkodha. Sochii 2015 jalqabe sana ilaalaniitiyyuu keessaa hirmaannaa qeerroo, hirmaannaa dhaloota qubee kana ilaalaniiti qabsichi dhaloota du'a tuffate horate jedhan. Dhaloota du'a tuffate. Jechi kun nama harkaa wallaa yeroo waa'een du'a ka'u sodaasa jedhutu ka'a. Du'a sodaachuu. Kun sana darbeetu du'a tuffate. Kanumatu immoo waggaa 3 keessatti kun waan waggaa 30 hin eegamne fidee akkuma umusin jettanis immoo Oromoo irraa darbee warri hin ka'in iyyuu ka'anii warri moggaa ta'anii ilaalaa turan illee jijjiiramni guddaan dhufuusaa immoo hubatan ka'anii akkatti makatan taasisee isarra darbee dhugumattuu gaafa Afrikaattu jijjiirama guddaa adeemaa jira. Kana gara waan keenya seettaanutti dabarraa jijjiirama guddaa kana gaa adda durummaan kan ilmaan Oromootti dhumanii dhiigatti dhangalaasan dhufe kanayyuu namoonni tokko tokko yommuu ilaalanuu haala amma mul'achaa jiru tokko tokko yommuu ilaalanuu qabsoon uummata Oromoo hin xalafame yookaan immoo haayijaakdi ta'e jedhu. Gartuun tokko immoo garuu kan biyyattii iyyuu dhuunfatee bulchaa jiru kan aangoo qabate mootummaan iyyuu mootummaa Oromooti jedhu. Kan akkamitti ilaaltu? Qabsooni Oromoodhaa ni xalafamee isa jiru kana hoggaa laallu an akka nama tokkootti hubannaan qaburraa hoggaan ka'u ni xalafamee qabsoon hoggaa jennu miizaana kamiin saffarreeti. Miizaana gartee dur gaafaan ammas himu kana analoog jedhanii dhagaadhaan gartee waa saffaran sanirra kaa'an. Miizaana analoogii saniin saffarreeti moo miizaana dijitaalii ammaan tana ijoolleen qeeroodhaa biyya keessatti qabsoo ittiin raasaa jirtu kanaan saffarreeti. Akkan ilaalutti ilaalcha abbabbaatu keessaa filadha. Gara kiyyaanii qabsoo qeeroon akkanatti hafarsaa jirtu kuni miizaana dijitaalii walitti hidhata qaba. Maaliif qabsoon isaanii teknooloojiidhaan sabqunnamtii ammaatiin walitti hidhata qaba. Qabsoo bakka kana gahe immoo akkuma laafatti guyyuma qubaan lakkaa'amu keessatti inni xalafamee jechuun sanii hedduu ulfaataadhaas jecha gartee wareegama gartee 2015 akkaati kaaftetti wareegama saniin waan gartee xiqqollee walitti dhiyaatu miti. Qabsoon bakka san geesse qabsoon arraan tana gaafa Afrikaa addunyaa raasaa jirtu tuni ni xalafamtee yaada jirurra gahuun hedduu ulfaataadha natti hin fakkaatu. Tarii xiqqashoo guggufachuun keenya ni malaa faahaa jennu jechiin qabsoon teenya ni xalafamte jiru kuni qaawa guddaa gartee karaa ofitti banuutti nu geessa. Hin xalafamne qabsoon Oromoodha. Xalafamuufillee hin danda'amu. Kan akkasitti yoo laalle bareedaan fakkaata bakki amma geenye bakki qabsoon Oromoo geesse akkan seenjuutti garii keenyaa fi qabsoon Oromoo bakka tana ni geessi jennee ilmaan Oromoodhaa akka jirutti waliigala Oromiyaa keessa impaayera sana akkanatti raasan jennee hin manaamne.
bakki arra ga'e kun bakka gartee hedduun keenya qabsoon as ga'uu isii galatatti galchinu walit deebinee bakka amma geenye kanarra akkamitti abbaa biyyummaadha Oromoo dhugoomsuun danda'ama isa juurratti marii geggeessinu malee qabsoon keenya xalafame qabsoon keenya akkana ta'ee isa juusanii qabsoon bakka irraa ka'e wajjin hoggaa walitti ilaaltu jecha qabsoo Oromootiif gartee filatamu natti hin fakkaatu akka nama tokkootti. Waan saagaa ilaalchi abbaadha jedhamti siraayyuu isa warri Ingiliziffa dubbatanu perceptions are individual saidu. Dhuguma akkasitti ilaaltan sirriidha. Tarii warri immoo inni isin jettan potentiaalichi ammallee achi jiraachuusaa ilaaltaniiti. Inni kana fide kun ammayyuu achi jira. Tarii wanni haalli jiru kun garanni fedheef garanni qabatee kan itti adeemu baatte ammallee humni sun ilma jira isa duraanii warri immoo xalafame jedhu akka naa galutti gabaabumatti fagoo osoo hin deemne wagguma sadan darban illee warra itti dhukaasee ajjeesaa turetiyyuu diinni yeroo dubbiin dhumtee dhuma geessu dhuma sa'aatii irratti garagalanii isa uummatichi jedhu jechuu jalqabanii isa qeerroon jedhu jechuu jalqabanii isarra darbanii immoo akkuma abbaayyuutti ta'u fakkeenyaaf amma qeerroo waan foollee jedhu tokko makanii keenya jechuudha. Ishee kanaaf warra ilaalutiyyuu hin butameedha. Karaa biraa immoo ilaalle haaluma uummanni keenya jijjiiramuma gartuun tokko gameen tokko afarsee dibbee rukutee shubbisaa jiru kana uummatichi callisee ilaaluun moo dhugaattuu waan tokko fakkeenyaaf amma hedduu isaan ajaa'ibaa kan jiru miidiyaaleen maji gurguddoo biyyattii irratti hojjetan keessaa illee tokko akkasuma kaameraa dura ta'anii egaa hanga yoonaatti deeggarsi muummicha ministeeraa kun naannoo Oromiyaatti hin geggeeffamin waan hafee fi sababni isaa nuun galu sadarkaa jechuu gahanii kana faagaa warra laalutiyyuu shakkiidhaan dubbata. Waan dabaltan qabdu? Mee qabsoo itti baha wareegama ilmaan Oromoodha. Ija gatii qabdu laaluun barbaachisaa. Akkamitti yoo jette warri biyya keessatti ijaaramanii qabsoo qeerroon bakka amma jirru kanaan gahe kana afaan qeerroo dubbachuudhaan qabsoo gartee tasaanii gochuuf tattaafatu waan haaraa miti bara. Jaarma miseensota jaarma EPRDF irraa qeerroonis addi bilisummaa Oromootis qabsaa'onni Oromoo waliigalaas qabsoo tana bakkaan gahan ja'anii eeggachaa hin turre ammallee isaan eeggachaa hin jiran. Qabsoon deemaa jira hin dhaabbanne yoo dhaabbate haayijaakii ta'ee jenna. Qabsoon deemaa jira. Ilmaan Oromoodha yeroo ammanaa fi ati dubbannu kana biyya keessatti wareegama qaalii kafalaa jira. Yeroo ammanaa fi ati haasofnu kanatti diinaan kokkee wal qabaa jira. Yeroo naa fi ati amma haasofnu kana mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoodha Oromummaa isaaniitiif tumamaa jira. Yeroo ammanaa fi ati dubbannu kana keessatti ilmaan Oromoodha dhiheenya kana kan agarre. Dubartiin cimimfattu mana hospitaalatti odoo deemtu ajjeefamte. Kun qabsoon Oromoo deemaa jira argitanii. Qabsoon Oromoo deemaa jiru waan jiruuf jecha sodaa gartee diinotiin keenya qaban irraa kan ka'e yaada kanaa Oromoo jidduu facaasan yaada kanaa Oromoo jidduutti gallakkisuudhaan Oromoon akka kana dalagaa godhatu haasawa godhatu taasisan jechuudha. Qabsoon qeerroodhaan geggeeffame biyya Eertiraatii fi Itoophiyaa impaayera isa walitti araarse bara. Araara mootummaa Eertiraatii fi Itoophiyaa jidduutti addunyaan tattaafattee dadhabde. So qabsoo Oromooti araarse jechuudha. Qabsoon Oromoodha warra Ortodoksii bara 27 waliin oode kaleessa Waashingtan keessatti walitti araarse bara. Isaan walitti bahanii waan godhan hunda godhanii dadhabaniiti
qabsoon qeerroodhaa walitti araarsitee bar tun hundi firii qabsoo oromooti bar firiin qabsoo oromoodhaa kuni gartee dubbatamee fi hin dubbatamne dhugaa lafa jiru reefuu inni sinjee waan gartee jaarraan kun jaarraa gartee dijitaalii keessa jira sigalee analoogii keessa hin jiru waan kaleessa warri ortodoksiidhaa haasawaa turan addunyaa mararratti argita akka zamana bara 35-40 dura namni xalayaadhaan ergaa walii dabarsee baatii 6 booda dhaga'uu miti yookaan baatii 3 dura dhaga'uu miti so firiin qabsoo ilmaan oromoodhaa kan amma dubbanne kana jechuudha oromummaan arraan tana namatti himtu oromummaan ittiin nama dammaysitu daangaan oromoodhaa kan namatti himtu kan diina keenya hubachiifnu hin jiru galaana silaa cehuun nurra jiru isa ulfaataa keessa qabsoon oromoodhaa wareegama qaalii kafaleen dabree jira qaxxaamuraa jira achi tarkaanfachuuf garuu abbaa biyyummaa labsutti dhiyaachaa jira bakka kanarratti rakkoon nu mudata abbaa biyyummaa bira gahaa waan deemnuuf jecha rakkooleen xixiqqoon nu mudachuuf ta'an rakkooleen nu mudatan kan ammoo jechoota gartee qabsoo teenyaa waliin hin deemne oromoo keessa fiduudhaan odoo hin ta'in abbaa biyyummaatti dhiyaanne mariilee nu barbaachisan xumurachuu irratti wal jajjabeessuu akkamitti oromoo walitti hiinaa jaarmayoonni oromoo akkamitti walitti dhufanii walitti haasawanii dantaa xixiqqoodhaaf fiiguurra isa abbaa biyyummaatiif waliin galaana kana ceena isa juurratti mari'achuun barbaachisaadha siin jechuu fayya kanumaan itti dabaluu barbaade. Gaarii qabxiin sattaanitti dabarraa ammas egaa jijjiirama guddaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru wal qabatee wanni haaraan arginu tokko wanni mataan isaa akka jijjiiramaatti fudhatu tokko tumsa haarawaa gartuulee garaagaraa gidduutti mul'achaa jirudha. Kana keessatti immoo warri kaleessa akka diinaatti wallaalan fakkeenyaaf amma ihaadig mootummaa ihaadig ammallee mootummaa ihaadig pirezidaantii Prime Ministeriin haaraanii dura ta'a ihaadigii kanaafiyyuu Prime Ministeriis ta'anii seera dhaabichaa irratti hundaa'ee gabaabumatti paartiin biyya bulchu ihaadigii warra kaleessa mootummaadhuma kana akka diinaatti ilaalee itti duulee qoqqobbii garaagaraa keessaa biyya hambaa kanatti qoqqobbii maallaqaallee irratti godhee dadhabsiisuuf waan danda'ame hunda gochaa kan ture kun kaleessa kanarra kana fakkeenya gaarii Ameerikaa kaabaattuu kan argaa jirru tokko ta'eetiyyuu waliin sirbaa jira sana malees biyya keessatti soolaalee fakkeenyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan Oppidiyoodhaa fi mootummaa naannoo Amaaraa Sabiyaadeen jedhan wajjin kanneen biroos tumsuma haaraadhaan kaleessan ture argaa jirra. Tumsa kana akkamitti ilaaltu waan akeeka addaa qabaa laata? Tumsi garigari warrummaa wal dhabaa ture, warrummaa waliin odaa ture, walitti dhakaa haraa ture. Bakka takkatti deebuun qabsoo Oromootiif ni gargaara jee nama laala. Argitee maaliif waan silaa heegara dalaynu nurraa laaffisaa deema. Haa ta'u kanuma jechaatu warri arra akka tumsaatti walitti dhufan kun kalees bakka takka turan bara. Bakka adda addaan turre. Oromoo saamuu irratti wal dhabanii gargar deeman. Saamicha irratti wal didan, wal diddaan isaanii, wal dhabbiin isaanii, wal dhabbii hundeetii miti. Wal dhabbii qabeenya Oromoo saamuu, wal dhabbii biyya Oromoodhaa cirachuu, wal dhabbii Oromoo gartee akkamitti ajjeefnaa. Kanarratti wal dhaban malee wal dhabbiin isaanii wal dhabbii hundeetii miti. Nuuf ajaba ta'uun irra hin jiru jechuun walitti dhufuun isaanii tarii nu gargaara. Akka itti waliin dubbatan tokko yoo boru carraan tokko argame nuuf laaffisa jechuudha. Warri naannoo Amaaraatii fi Oppidiyoon walitti dhufu waldiddaan isaanii hagam ture bara meeqaaf waldidan argitee isa kana laaltu dhimma Oromoo hogga dubbannu dhimma waan gabrummaati dubbanna bara dhibbaa ol gabrummaa kanarraa haasofna gabrummaa bara dhibbaa ol irraayi Oromooni deemaa tirachaa qabsoon isaa amma bakka gartee waliigala gaafa Afrikaa raasuudhaan addunyatti achi dabartee addunyaan falatti gochuun irra jira jette jechuudha. Tokko kana
kaleessa bakka isaan turan deebinee haala allu amma warra ortodoksii kana warra amaaraa kana tokkummaa gartee OPD wajjin ummannaa warra jaan kana bar Haayila Sillaasee caalaa namni tattaafate hin jiru gartee ortodoksii jaaru gartee biitti san biyya ortodoksiiti labsii jiru Haayila Sillaasee caalaa namni irratti dalage hin jiru Haayila Sillaasee hin gargaarre bar argite waan kana hafarsuu dhabuuni warruma gartee inni hunnuuf ta'a je'ee deemu kanaafu gaariin ta'u silaa isaan gargaare mootiin isaanii barri ajjeefamee sagaraa keessatti awwaalamu ture ilma namaatiif waan akkanaan hawwitu ofiif akkas wal godhan jechuudha san isaan hin gargaarre dabri Mangistuu Hayilamaariyaam dhufee biyya takkitti je'ee ka inni gartee waraana dila saniin taankii dila saniin gartee geeraraa ture isaan hin gargaarre bar ni facaasee bar Amaara irratti rakkoo gartee guddaa uume bar wanni amma gartee tokkummaa Amaaraa jedhanii Oromoo dhiibuuf tattaafatan kuni khasaaraa dila kana Oromoo dhiibuu isaaniitu irraan gahe irraa barachuu irra ture jenna fuuldurallee Oromoon barsiisuu irra jira sigede haraan kuni nu miti isaanumaaf hin tolu nu miti naannawa saniif hin tolu gaafa Afrikaatiif hin tolu argite qabsoo Oromoodha bu'aa guddaa Oromoon haa qabaatu malee caalatti nagaya waaraa warri argachuu deemu warra nu waliin jiran nagaya kana immoo akkaataa isaan itti hubachiifnu akkaataa itti waliin jiraachuun bu'aan hundaafuu qabu irratti dalaguuni qabsoo fuuldura nu afatu. Waldhabdeen duraanis akka bu'uura hundee jabaa hin qabne tuqxanii tumsi kunoo waan bu'uura qabuudha waan kan waaraa waan ta'uudha waan bu'aadhuma yeroo gabaabuutiif jedhee kan itti kaa'ame isinitti fakkaata. Tumsi kun karuma fedheenuu haa ta'u aangoo irratti waltiisuu irratti kan imaammata godhate aangoo irratti karaan itti waltiisan kanuma reefu haafne kana argite kuni hin gargaaru naannawa san hin baasu naannawa san ummata Oromoo dhiibuuni biyyattii san bakka arra gaheen ilaali arra ummata miliyoona 800 irraa dubbannaa bartumsa waggaa ja'a ummanni biyya sanii miliyoona 800 kanaafi furmaanni hundeeni warra afaan 2 fi 3 dubbatu waliif fiduudhaani miti ammallee of sobaa jiran ammallee naannawa empire Itoophiyaa saniifis gaafa Afrikaatiifis warri jeequmsa hawwu warra gartee walit dhufaatii tokkummaa furmaata waaraa fiduu hin dandeenye hafarsaniidha. Uummata Oromoo dhiibuu ishee jettu irra deddeebitan yeroo 2-3 mee substantiate nu gootu maaliif wanti kun sammuu keessan keessatti akka uumame waan akka ragaa tokko lamaan fakkeenya tokko lamaan nu ibsitu. Gaariidha. Amma lola naannawa cinaaksanitti deemaa jiru naannawa barii Oromiyaadhaa baha Oromiyaa keessatti lolli deemaa jiru lola uummata Oromoodhaa qeesarraa buqqisanii akka inni qee dhablee ta'u akka inni biyya dhablee ta'u taasisuuni itti amma hanga ammaa itti fufaa jira. Naannawa Dambidollootti lola geggeeffamaa jiru dhihaa Oromiyaa keessatti Wallagga keessatti kan geggeeffamaa jiru yoo laallee lolli irraa dhaabbatee jiru ammallee uummata Oromoodha. Uummanni Oromoo murannoo inni qabuu fi Oromummaa isaa irratti cichuudhaani falmaa jira. Dandamatinsi irraa agarru kun murannoo ilmaan Oromootirraa kan argame malee akka dhiibamaa jiru kanaan Oromoon lafarraa galee jira. So dhiibaminsi ammallee uummata Oromoo dhiiban kana kan naannawa baha Oromiyaa keessatti argannu. Cinaaksanitti Meeysoo keessatti naannawa Jijjigaatii Oromoo buqqaasu Harar keessatti Oromoo gartee dhiibuu naannawa Awwadaayitti wanni ta'aa jiru kun hundi Oromoo dhiibuu irratti kan xiyyaafannaa taasifate jechuudha. Keessattuu naannawa baha Oromiyaa irratti dhiibbaan gartee gaggeeffamu dhiibbaa seenaa dheeraa qabu jechuudha.
lolli naannoo sanitti geggeeffamu lola seenaa dheeraa qabu jechuudha. Gaafa Haayila Sillaaseedha ummata Iisaa itti haasaa turan naannoo sanitti. Ummata Iisaa waan isaan barbaachisu qabeenyaa fi shukkaraa fi raashina isaan barbaachisu kennuudhaan naannoo bahaa kanatti lola gartee addaan hin cinne ummata irratti geggeessaa jiran. Maaliif ummanni naannoo bahaa kuni biyyoota akka Jibuutiidha, biyyoota akka Sumaaleetiin walitti hidhata qaban. Biyya kana keessa waan deddeemaniif jecha ummata bilisoomee bilisummaa mataa isaaniitiin jiraatu argan hinaaffaa itti jira. Hinaaffaa kanarraa kan ka'e yeroo jalqaba qabsoo hidhannoodha akkan jalqabarraa eegale irratti naannoo Xirrootti naannoo Gobeellee irraa eegale. Maaliif naannoonni kun naannoo qabsoo Oromootiif seenaa guddaa qabu jechuudha. Naannoo kana balleessuu irratti ta'ee jedhanii kan saganteeffatan har'aa miti kan durarraa jalqabe. Kun Oromoo dhiibuudha. Kanarratti immoo Oromoon walii tumsee, wal qabatee, walii dirmatee akka tokkotti falmuu danda'uutu irra jira isin jechuudha. Dhiibbaan amma jiru kun dhiibbaa himan osoo hin ta'in dhiibbaa yeroo adda addaa argaa jirru. Dhiibbaan dubartii garaa qabdu kan ciminfachuuf hospitaalatti deemtu ajjeesuu wanni caalu hin jiru. Kanarraa dubbachuu irra ture. Warri nu waliin firoomuu yaadan kanafaa dubbachuu irra ture. Dhiiga kanafaarraa warri Oromoo bakka buune jedhanii dubbatan kanafaarraa dubbachuu irra ture. Lola Oromoo irratti jiha afraniin baname kana dhaabuu irratti dubbachuu irra ture. Tokkummaan warra biraatii wajjin leellisan kuni of gananii tokkummaa nama biraatii wajjin gartee fiduun kuni biyya saniif hin tolu bara. Warra aangoo irra kanaan dura turan hedduu agarree jira. Dhumarratti gaafatti faayidaawwan ni darban. Tole ammas jijjiiramuma bal'inaan mul'achaa jiru kana wajjin wal qabatee wanti bal'inaan namatti dhaga'amu tokko hundumtuu fiil kan godhu tokko akka jirutti kan aman tokko nama keessaa uummata harkaa uummataatti gadi buune konfiyuuziniin akka jiru gama gama isaatiin kakaasa namni yaadni wal dha'u haaluma mul'achaa jiru kanarraa kan ka'e. Kunis immoo kanaaf sababa kan tokko keessaas tokko egaa odeeffannoo gahaa argachuu dhabuudha uummatichi. Kanaafis immoo ammas haalli mijataa miti biyyattii keessatti ammallee waa'ee miidiyaas haalaan indiriiree hin gadhiifamne sooshaal miidiyaa ittisa hin qabne kanatti immoo uummanni keenya aksesii gahaa hin qabu. Neetwoorkiin konnekshiin iyyuu sadarkaa addunyaattuu isa dhumarratti argamuudha. Karaa kan yaaddoo qabdu waan uummanni kun waan akka dhaamsaatti uummata kana dabarsuu barbaadan yoo jiraate. Dhaamsi ani dabarsu wal jabeeffachuu irratti fuula haa deeffannu. Qabsoon dheerachuurraa umriin garii keenya deemurraa haalli xixiqqaan biyya keessatti argame. Sagaleen keessan xiqqoo ganna jala bu'e maaliif irraa fagaattani? Hin dhageessu amma. Amma gaarii bakkatti deebi'eera. Dheerina qabsoo ifachuurraa gariin keenya umriidhaanis jaarromaa waan jirruuf jecha wanti xiqqaa biyya keessatti argame kana daran jabeessinee wal jabeeffannee isa kana tiifachaadha. Isa guddaaf wal jajjabeessuurra sodaa gariirraa kara biyyaa galuun mooraa gartee EPRDF tana jabeessuun barbaachisaadha. Warri jee konfiyuuzinii gartee uumuu jira. Isa kana walirra laaluun hin barbaachisu. Qabsoon karaa dheeraa deemaa dhuftee as geesse. Inni hifate haa galu nagaya walii hawwuun barbaachisaadha. Inni immoo hafe kun jabaatee qabsoo dhaloonni dhaale qabsoo gartee ijoolleen qubee generationiin amma dubbannu kun dhaloonni qubee kuni itti jiru kana jajjabeessuu irratti wal gargaaruun barbaachisaadha. Mooraa Oromoodha karaatti tokkoomu irratti wanti xiqqaa walii dhiifnee
kara mooraan keenya itti tokkoomurratti fuula deeffachuun barbaachisaadha. Warri biyya waan dandahan parsantii dhibbarraa fudhanii isaa dalaganii 20 isaa dalaganii isa 20 dalagan san karaa itti tiisuu dandeenyutti qooda laacha isa 80 hafe guuttachuu irratti fuula deeffachuun barbaachisaadha. Dargaggeessi amma Prime Ministeriin Itoophiyaadha Abiy Dr. Abiy ijoollee qubee tana umriin isaa Obbo Lammaa Magarsaa akkasi. Jarri kuni waan danda'an haa godhanii malee akka silaa Oromoon hawwutti guutaa hin jiran san dhaamsa gartee dabarfachuun barbaachisaadha. Waan Oromoo irraa irrachaa jiru kana mooraa Oromoodhaa dhiisanii mooraa gartee hambaa jajjabeessuun bu'aan inni qabu xiqqaadha. Kan Oromootis kan alagaatiis akka tokkotti laaluu irratti yoo gartee fuula deeffatan waan dalagaa jiran kanallee ummata Oromootiif akka gaariitti hubatamuu danda'a. Haala amma jiru kana keessa yookaan immoo jijjiirama kana yookaan immoo injifannoo jennu persenteejiidhaan keessaniittu xiqqaatu guddatu si like kan amma argame kuni persentii 20 jennee fudhannes 10 jennee fudhannes isaaf itti guuttatu jettan kun egaa gam tokkoon wanta jiru kana positively ilaalu keessan agarsiifti mee akka waliigalaatti mataarraa kaafnee olaalle egaa amma muummichi ministeera biyyattii Oromoodha Dr. Abiy Ahmed isa dura baruma yaadi kana gaa lama argineerra Mallas Zeenaawii erga du'ee booda immoo Hayilamaariyaam Dassaaleny warra dura lamaan gam tokko keessanii Oromticha kana immoo Dr. Abiy immoo gam tokko keessanii garaagarummaa wal fakkeenya isaan gidduu jiru yookaan immoo jijjiirama argamaa jirtu kana persentii dhaan kaa'u keessanii walitti hiitanii waan garaagarummaa argitan qabdu. Garaagarummaa guddaatu jira. Mee kan Mallas haadhiifnu yeroo biraatti deebina. Isa dhiyoo kana Prime Minister Hayilamaariyaamii fi Prime Minister Abiy Ahmed jidduu garaagarummaan jiru maali? Garaagarummaa isaan lameen jidduu jiru gartee garaagarummaa guddaa jira. Garaagarummaa ifa ta'eetu jira. Garaagarummaa mul'ataatu jira. Akkamitti yoo jette Hayilamaariyaamii waanuma dura kaayan qofa mallatteessa. Waanuma hojjedhu jedhaniin qofa hojjeta. Hogga gad bahi jedhaniin gabba. Hogga ol seeni jedhaniin ol seena. Caalatti warri gartee murni TPLF akka gaariitti isa kana dhuunfatanii kontroolii godhanii akka meeshaa isaaniitti itti fayyadamaa turan Hayilamaariyaam. Dr. Abiy garaagarummaan inni qabu nama EPRDF keessa ture haa ta'u EPRDF keessa umrii dabarsuun isaa ni jira garuu murtii mataa isaatiin deema an akka laalutti akka nama tokkootti beekumsa isaatiin deema murtii kana fudhachuu irratti maaltu isa gargaare waan juu kana haga gabaabaa tokko laalee jira. Wanni isa gargaare tokkoffaa yeroo warri TPLF warri ka Obbo Tsahayyeetii fi murni isaa walumaa galatti yeroo isaan biyya saamuu irratti umrii isaanii balleessaa turanii saamicha kana dhiiseeti barnoota saammachuu irratti umrii isaa dabarse. Barnoonni inni saammachaa ture sanii akka gaariitti isa gargaaraa jira ammatti waan dalagu kana irratti murtii mataa isaa fudhachuu irratti konfidensii guddaa isaa laatee jira. Tarii waraana keessaas turee jira. Waraana keessaas turuun isaa barnoota gartee baroota warri TPLF qabeenya biyyaa saamaa turan kana barnoota inni harvestii godhaa ture kuni isa gargaareeti jira. Jabina akka nama tokkootti hayyummaa nama qabu, murannoo nama qabu, akkaataa itti dhiyaatee waan ka'eef bakkaan gahaatu irratti hubannoota bareedaa qaba. Hubannoonni inni qabu kuni
akkamitti gartee ummata irraa dhalateef fi ummata empire san keessa jiruuf ummata gaafa Afrikaa waliigala jiruuf akkamitti oolchuun danda'ama isa jiru kana hoggalaalte wanti xixiqqoon irrinoonni xixiqqaan gartee ammareefu dudubbanne kuni argamaa jira. Kanammoo itti qabsaa'uun barbaachisaadha. Bakka amma inni dhufe kana qabsoo qeerroon gooteetu aangoo tanarra isa fide hin dagatin. Gartee aangoo irra fidan kanarraa yoo shirgi gaate gartee dhiigaan dhufuu isa qabsoo qeerrootiin dhufuu isaa dhiisee yoo shirgi gaate qabsoon qeerroodhaa itti fufaa jira. Aangoorraa akkuma Hayilamaariyaam bilisoomsanitti ammallee isallee aangoo sanirraa kaasuun gabaabaadha siin jechuu fayya. Gaarii dhugaa fakkaataa har'aaf dhugaa fakkaataa ta'ee barbaachisaa ta'e egaa walitti deebinaa yeroo biraa yeroo keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha nu jiraadha. Atis fayyaa ta'e. Ajjeesi mirgaan galii qeerranoof galii diinaaf gara laafini sodaatini rajeduu galii. Ajjeesi mirgaan galii qeerranoof galii diinaaf gara laafini sodaatini rajeduu galii. Goota irraa dhalannee gootummaadhaan guddannee garoo diina sodaannee gadiinaan jilbiinfannee gaachana feeboo qabnaa qawwee biraa sasaas qabnaa hidhannoo jabeessinaa gabroonfataa buqqifnaa mallattoo addaa qabnaa urjii kaara shaniiti gidduun gaaddisa odaa mallattoo eenyummaati gidduun isaa magariisa naanna'uun isaa diimaadhaa ol ka'uuf yeroo geesse jajjabeen koo cimaadhaa qeerransoon koo cimaadhaa. Ajjeesi mirgaan galii qeerranoof galii diinaaf gara laafini sodaatini rajeduu galii. Ajjeesi mirgaan galii qeerranoof galii diinaaf gara laafini sodaatini rajeduu galii. Jajjabeeni bubbulaana baasete gadeeni inkennu dhaloonni biyya baasa leencarka du'aa morkura saasa. Injira dhaloonni jajjabeeni bubbulaana baasete gadeeni inkennu dhaloonni biyya baasa leencarka du'aa morkura saasa. Bobokkisaa jira qeerrooni gumaata baasa jajjabeeni inteenye arrasi finiinsa akkuma kaleesseetti gadeeni. Bobokkisaa jira qeerrooni gumaata baasa jajjabeeni. Rambai kufisidina rasasa ketna kaduti kae sinyarum kuntu fida lole nyuma keta gartisi abani sodu e kaera ilma tuwe gakarabasa sanyi bajaza tu darara warabeti eki kaera warabeti eki kaera warabeti rowi kaera warabeti eki kaera warabeti rowi kaera lolia kero irre tokuma jimsena gamtomne tokomne dina bukimna lolia kero irre tokuma jimsena tokomne gamtomne dina bukimna lolia kero irre tokuma jimsena gamtomne tokomne dina bukimna lolia kero irre tokuma jimsena tokomne gamtomne dina bukimna lolia kero aso kugaren karara lolia kero illoltu kae fintoltu lolia kero siliksi hunde mbukisi lolia kero akainamne
cimsinaa gamtoomne tokkoomne diina buqqifna. Tokkoomne diina buqqifna. Hamboorra Wallagga Salaale Arsiirra Baleerra Sululta Sandaafa Shawaarra Burraayu Finfinnee Oromiyaa. Jajjabeeni bubbullaan abbaaf sete gadeeni inkenu dhaloonni biyya baasa leencar kaduwaa morkuu rasaasa. Injira dhaloonni jajjabeeni bubbullaan abbaaf sete gadeeni inkenu dhaloonni biyya baasa leencar kaduwaa morkuu rasaasa. Bobokkisaa jira qeerrooni gumaadha baasa jajjabeeni inteenye arrasi finiinsa akkuma kaleesseetti gadeeni. Bobokkisaa jira qeerrooni gumaadha baasa jajjabeeni. Dandiire raasa fisa deemu aduun osoo niin karaatti of beekee biyya gaddiftu jarreen garaan keessa koraanti. Firuma ofii reeffatti haamsu duraan illee fira wallaala. Kophaa loluun taphanuun baasu gamtaan loluutu irra caala. Gamtaan loluutu irra caala. Cimnee loluutu irra caala. Gamtaan loluutu irra caala. Cimnee loluutu irra caala. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa gamtoomne tokkoomne diina buqqifna. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa tokkoomne gamtoomne diina buqqifna. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa gamtoomne tokkoomne diina buqqifna. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa tokkoomne gamtoomne diina buqqifna. Loliyaa qeerroo horicha diinaa qeerroo. Loliyaa qeerroo leenca qolattuu roorroo. Loliyaa qeerroo yaa bokkisu goonni loluu. Isa kana jeesu tolu irree tokkummaa cimsinaa gamtoomne tokko.